Jemaah Nurul Iman Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbi koti kausa duresa homoti nate garga akori balloda sunda panisa kannati ole kulli mai galata sani me kamiti nisa adata umma sa sanjala dakas handuwe handimu unda balla kosa galfatuda pada wallahi dugasa yoya undi kesan kantika gutati welkan sinin jechu hindaganne nuti ulama ini thoti fara fappa koti warrena sitani undu kesumati barata persisa madrasa koti sanako famiti warreni tobe hadis kana irra mate eiba madrasati nagaini rabbi ko habu isinurati nagaini rabbi ko habu isinurati wani pannu sadadurisa wal madinatu akani ajisa kadiran bulchanu do jabarkisa arrakamiti ole kalbinu soja huya fi alkanis ko bismillah barnati jabate hinka bungasa technology da dukke dalla hasa abana bahiya himbalna tasa anisi setaye barakumasa wala alkaniti dukkana alkani matadan nubasa wala alkaniti dukkana alkani matadan nubasa nesi dilate kandini ko nyatu waraba fi jaltu akan bahedumatu mukabare dabar kala farabatu jada jasuda fagayu lafatu alkani fi guya ada wala nantu mali bitati ya kulle atatu kala bajisuf la fauna mutu adis yomi dikte jajate ilatu darko indadamne barapa irutu darko indadamne barapa isitu darko ituman barapa isitu wanini dupannu smata durensa darko nini kenya guya radamalu rakkina sani rayoni bilalu kurmata yonanne rakkina wallalu garona konyatu kannuti madalu rakkini hammate rakkina sanjalu barachu dadamne wahunna wallalu namni bilalu fe dini ko madalu kanname hingenno di tuppinna ilalu wanta talabana garaga kowalu warannai jiru kannante ammalaru warannai jiru kannante ammalaru kotame tokkumma barnoota jabaanna isin yoo qabanne barnamaa dorgomna rakkina diinkeenya akkasii furmaanna rakkina kamitti barnamaa qixaanna hojjannee dubbachuu rakkina amma qabna jarraa meeqa guutuu tanaaf tuffatamna wallaaluma keenyaan gadi galuu taana barnoota amantiitiif kan ammayyaa kana hundaa'u barannee diiniif tumsina hundaa'u barannee diiniif tumsina madarasaan keenya hedduu barsiisa siiraa quraanaa maafisaniisa sana qofaa miti ni baageessa afaan sina beekus dhukkee irraa kaasa barnoota hundaa'u wayii tokko dhiisa qiraanii ilaani barsiisa barnoota hundaa'u wayii tokko dhiisa amantii islaamaa akkaan barjabeessa barsiisonni isaan ni kabaladeessa ilmaan keessan garuu wareegama baasa ilmaan keessan garuu wareegama baasa yaa barsiisota hoo warreen na barsiifte warreen madrasaa keessoo faggayyuu laffaatan roobaa jaama keessaa baramaa hojjettan rabbiin isinii haa ta'u akka isin beekan gaarii rabbii jala wallaahi dhugaa baatan dhugaan isin baasaa wanta isin hojjettan wanta barattan hunda dhugana barsiiftan jabaadhaa jabaadhaa wanta gaarii hojjettan jabaadhaa jabaadhaa wanta gaarii hojjettan xumuruu fi aanee qophii keenya kana fuuldurallee ni madaasa wayii qabna dhaamsa ajaa'ibaa akkanaan goonamana dhaamsi nuti qabnus barkanaanii kana akka nuu jabeessitan madarsaa kana amaanaa amaanaa abbaan isinin ganna faramanaa miti dhaamsa biroos qabna waa'ee barnoota irraa isinitti dhaammanna kan baratu jibsaa kan baranne kaasa biyya nu barsiisa barnootaan guddisa biyya nu barsiisa barnootaan guddisa maqaan kiyyaa hundeessanii jaama waan na dhageeffataniif baay'ee galatooma yoo na baruu barbaadaniis maqaan kiyya hundeessanii jaama kutaa sooffaa irraa inni isinii dhiyaate waan na dhageeffataniif guddaa galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu takbir Allahu akbar ये माशाअल्लाह जा माशाअल्लाह 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 जोले तर रब्बी आजिम जोले नाफान irraa akkana soite rabbi ajiim waa hunda qoma isaaniitti rabbi haa qabu inshaallah ijoolleen dhaamsi isaan dhaammatan madarasaa keenya akka nu wajjin guddiftan akka nuti barnoota cimmattee ergaa babbareedduu as keessatti ibsattee jirti bakka biraati yoo isin barbaanne bakka hunda guutanii jirtanii garuu ogguu bakka taratti isin jaamne nam tokko jirtanii isin jetti ijoollee jechuun kanaaf inshaallah yoo madura hin jiraanne sun ni jirtanii Allahu akbar
Allahu Akbar. Akkas egaa inshallah sagantaan wal dura duubaan deemaa jirti. Qaamaa qalbiidhaan akkasumatti dhaggeeffadhaa. Sagantaa babbareeddu akkasumatti egaa qooda waa hundaati adda isinii baattu. Inshallah waa'ee faraayidaatii fi cuftii as keessatti argama. Qaamaa qalbii qaban deebisaa. Tartiibaan hogguun inni namni qalbii bakka takka deebisee taa'ee sagantaan bakka takkatti isin deemtuu sunuuf jechi inshallah qaamaa qalbii qaban deebi'aa isin jedhu inshallah. Akkasuma egaa sagantaan keenya ammas itti murteetti jirti kan ammas asirra nu dhiyaatan Tula Tula Iman Tula Tula Tube. Like and share.